Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isin haa ta'u. Warreen chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen kaan like share comment gochuun hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Har'a kan hin qabadhee dhufe gaafiidha. Gaafii kana eenyu gaafatta maaliif gaafattas jechuu dandeessu. Gaafachuu waan hin barbaadeef boodarra waan naa deebi'u ta'a. Kan hin gaafachuu barbaade garuu shamarree cimtuu biyyoota Arabaa keessatti dabarsaa turte. Amma immoo biyya ishiitti galtee hojii boonsaa ta'e hojjechaa jirtu fakkeenya kan nuuf ta'aa jirtu an akka kootti fakkeenya nama naa ta'aa jirtudha. Waa hundarratti hundaa'ee fakkeenya gaarii nama hubatee ilaaleef kan ta'uu dandeessu. Isheenis eenyuun Fayyoo Jaalalaa. Fayyoo Jaalalaa maaliif fakkeenya gaarii sii taate jechuu dandeessu. Fayyoo Jaalalaa fakkeenya kan ishii naa taateef biyyoota Arabaa irratti rakkina garaagaraa nama mudatan hundumaa mo'attee achuma keessatti hojii hamma hojjechaa jirtu kanammoo nan danda'a jettee of amansiistee hojjetaa turuushii. Akkasumas immoo arraba nurratti eekkamsa nurratti taasifamu hundumaa guyyaa gaafa tokko too gadi baatee akkanaan jedhan akkas jedhan hin jedhin of dandeessee ofitti amansiistee sammuu ishii amansiistee waan hojjetaa turteef. Warreen ishii tuffachaa jiran sanammoo waan gochaan agarsiifteef fakkeenya gaarii naa taateerti. Kanaafan gaafii ishii gaafachuu barbaada. Gaafileen ishii gaafadhu kanammoo sheer gochuudhaan akka biraan naa geessan isiniin gaafadha. Gaafileen Fayyoodhaaf qopheesse gaafilee 6. Gaafilee 6 kana keessa kan abbaa manaa ishii ilaallatus ni jira. Abbaan kakuus akka nuu deebiftu abdiin qaba. Tole. Gaafin koo tokkoffaani abbaa manaa kee faana wal qabataa qarshii si gaafatee beeka. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti ifama kan dhageenyu jaalalleen koo feesbuukii wal baree akkas wal goone akkas jedhee qarshii na gaafatee wanti jedhamu wayii ni jira. Jaalalleen kee yookiin abbaan manaa kee har'aa guyyaatti wal bartanii kaastee hanga gaafa biyya kee galtuutti qarshii si gaafatee beeka. Gaafin koo lammaffaa hojii isaa akkamiin jaalatte? Hojii isaa akkamiin jaalatte gaafa siin jedhu nuti shamarran yeroo baay'ee wantoota olluun jiran malee xiqqoo ishee akkas gadi jedhe waan gadi jedhaa ta'e hin hawwinu. Hojiin abbaa manaa keetii hedduu boonsadhaa fi kan nama gammachiisudha. Garuu hubannoo shamarran irratti yeroo hundaa'utti ati akkamiin hojii isaa filachuu fi dandeesse yookiin jaalachuu fi dandeesse? Naa deebisi. Gaafin koo sadaffaan mudannoo addaa biyya Arabaa keessatti si mudate maalidha? Kan dagachuu hin dandeenye. Biyya Arabaa keessatti rakkooleen garaagaraa mudannoon adda addaa kan yoomiyyuu dagatamuu hin dandeenye nu mudatu. Si'iif mudannoon adda ta'e maalidha? Gaafin arfaffaan abbaa manaa kee ilaallata. Shamarreen biyya Arabaa jiruudhaaf hin taatu bultoodhaaf hin taatu jedhu yeroo mara miidiyaa irratti yeroo laallu. Ati immoo shamarree biyya Arabaa fuuteerta akkasumas immoo ilmoollee irraa argattee jirta. Shamarreen biyya Arabaa jireenya keessatti akkamire ishii biyyaatiin wal madaalti? Ishiidhaa gadi immoo ishiidhaa oli? Ati argitee waan jirtuuf warreen yaada sanaan guutamaniif maal jechuu barbaadda? Fakkeenya akkamii ta'uufii barbaadda? Maal dabarsuufii barbaadda? Abbaa kakuu akkanaa deebiftu abdiin qaba. Gaafin koo shanaffaan jireenya kee faana wal qabata. Maaliif na gaafatte hin jedhin? Si gaafachuu waan hin qabuufi nuyi warra biyya Arabaa keessa jirruuf fakkeenya ta'a jedhee waan hin yaadeef si gaafachuu barbaade. Yeroo darbe gara biyya Arabaatti deebi'uu barbaaddee turte. Garuu hafteerta. Bagafte sii gammade. Egaa mana maaliif hin ijaarranne? Waggoota 4 biyya Saawudii keessa akka hojjette nu dabarsitee turte.
sababa maalitiin mana ijaarrachuu dadhabde? Kana gaafa siin jedhu yeroo baay'ee shamarreen biyya arabaa maallaqa ishee akka waan bakkee hin taanetti xumurtuutti namoonni yaadan jiraachuu danda'u. Yookiin itti bashannantees balleessite jedhanii warreen yaadan ni jiru. Nuti rakkina mataa keenyaa kan beeku yookiiniif immoo bakkee itti balleessiniif maalirraa akka oolchine nuyi mataa keenyatu beeka waan ta'eef nuyiif yookiin warreen akkan nuun jedhaniif fakkeenya gaarii ta'a jedhee waan hin yaadeef sababa mana ittiin ijaarrachuu dadhabdeef nu ibsi. Gaaffiin koo ja'affaa fi inni xumuraa nuyi warreen ala jirruuf ergaa maalii qabda? Egaati akkuma keenya akkuma nuti ammas jirru kana waan as keessa jiru bakkee kanatti argitee dabarsiteerta, rakkinas gammachuus argitee dabarsiteerta, amma immoo gara biyya keetii galteerta. Jireenya bareedaa ta'e kan nama gammachiisuu fi fakkeenya gaarii ta'u jiraachaa jirta. Nuti immoo hedduun keenya biyya arabaa irratti warreen yeroo keenya tasallee gubaa jiru jiraachuu dandeenya. Warreen immoo yeroo keenyattis fayyadamnee faayidaa tokko qopheessaa jirru yookiin boruu keenya folkeewwachaa jirru jiraachuu dandeenya. Isaan kanaafuu ergaa maalii qabda re'aati? Akka isaan jabaatanii biyya arabaa hojjetan gorsitamoo? Jabaatanii waan qabatanii gara biyya isaaniitti galanii jireenya mataa isaanii akka jiraatan gorsita. Mee fakkeenya jireenya keerraa egaa nu qoodisiin jechuun barbaada. Fayyoo jaalalaa haadha kakuu akka deebii koonaa deebistu abdiin qabaa. Sin jaaladha, sin kabaja. Turtii gaarii naa qabaadha.